soomannee salaatas dhaabbannee sadaqaa siixannee khayrii kasabannee gooftaadhaaf galata kan umrii dheerannee guyyaa har'aa geenne. Iidni har'aa kun iida alfitriiti. Guyyaa gammachuu firaa ahlii ollaaf waahillanii kan nyaataa dhugaatii haalaaf biyya keessa qonnaan bulaaf daldalaa barataaf baratuu baadiyyaaf magaalaa baga geessan marti ayyaana jaalalaa obbolaa akiraa bahaadhiyaa kaabaa kibba jirtan marri mootii har'aan nu ga'ee nu dheeresse umrii kanneen jiraatan Afrikaa fi Eeshiyaa Ameerikaa Awurooppaa fi Awustiraaliyaa kan shahaadaan walitti nu qabde baga geettan jenne hundi ilmaan ayyaa galata galchina kaaliqa ol aaneef kan umrii dheerannee fayyaadhaan faayamnee sooma badhaafamnee khayrii sassaabannee nama har'aa taane har'a guyyaan iida wal wajjiin arreeda gammada halaalaan haraamarraa dheessa qoosaas tahalaaliin kolfaa wal tabsiisa mukoofirraa dhiisaa namuu wal boharsa miskiinas yaadadhaa waan harkarraa qabdan wal wajjiin sooradhaa khayrii guyyaa kanaa wal wajjiin qoodadha rabbi nu haa godhu warra bara hedduu kan waggaan naanna'ee wal wajjiin gammadu iida har'aa kana rabbi nu haa godhu kan jaalalaa milkii fi waloomaa kan gammachuu nasrii fi tokkummaa yaa rabbi yaa allah umrii nu dheeressi fayyaadhaan nu faayi umrii teenya keessas barakaa nu kaayi الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم